لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلية مسلمة لمن ما دنيا تنوبتي يو خيري دلقي خيري يو همتو دلقيسي همتو داني أكما دلقي سنتي غلطة غلفة مدوبة مي ilmi namaa akkuma dalagetti galata galfamu yoo khayrii dalageesi khayrimaan yoo hamtuu dalagees hamtumaadhaan galata galfamuusa mee seenaa gabaabduutan wajji halaallu keessaafuu dargaggeessi intala dhalaadhaatii wajjiin hariiroo bareedduu hin qabne odoonnii fi isiin fuudhiin karaa halaaliin osoo walitti hin dhufin dura waan hin taane dalagu mee qissaa tana haa laallu. Intala takkaa jira, intala dubraa bareedduu ta'amala bareedduu qabdu barattuu yuunivarsiitiidhaati. Duuba intalti tun geelee takka qabdi. Geeleen tuni obboleessa tokko qabdi. Duuba gurbaan obboleessi kuni intala tana akkuma godhe haasawa bareedaadhaan akka nama gaariitti itti dhihaatee qalbii intala tanaa fudhate duuba. Eega qalbii intala tanaaf itti fuudhee boodaasi akka isiidhaan wajjiin yookaan immoo isiin isaa wajjiin waan adda addaa daleedduuf jecha tattaaffii hedduu godhee tattaaffii hedduu booda ammoo milkaa'ee waan irra qaalii dhalaan addunyaa tanarraa qabdu naamusa siidhaa balleesse jechuun dubrummaa siidhaa balleesse jechuudha. Duuba micoon halaas garaa murattee abdii dhabdee akkasii wajjiin ulfii isii irratti mul'achaa dhufuu eegale. Ulfii wayita isii irratti mul'atu gurbaa kana hedduu kadhattee na sattarii na fuudhii xiqqeenya kana jalaa na baasi jettee hedduudha kadhatte hedduutti deddeebite innilleen duuba hedduudha jalaa dheesse. Garuu boodarra hayaa je'ee baay'ilama tokko seenee fi bakka akkanaa dhaqiitii ummaan tiyyachis si eeydii yoonii fi ummaan tiyya ni ta'a isiin tun sii taati naan jette ansiin fuudhaa jee. Yoo ammoo isiin kadiddu taate si fuudhuu hin danda'uu jee. Isiilleen duba hayaa jettee gammaddee bakka sanitti akkaniif ol harkaan tole jette. Inni immoo jidduma tanaan maal godhe garee takka taakkasa hamtuu takka qopheessee hoggaasiin bakka akkanaa dhufte waan akkanaatti dalagaa jee qopheesse. Duuba intalti miskiinni tuni waan isii qophaa'e hin beeyne hoggaa isiin yeroon baay'ilamaa sun geessee bakka baay'ilamaa san deemuudhaaf haate obboleessi siidhaa dhukkubsate. Hoggaa obboleessi siidhaa kun dhukkubsatu geelee siidhaa tanarratti dabaltee obboleettii mucaarratti jechuudha. Deemiitii obboleessi kee bakka akkanaatti ummaa teetii wajjiin baay'ilama waan naa qabeef jecha bakka san dhaqiitii ummaa teetitti narraa himi waan akkanaattuu na mudate waan akkanaatiif hin dhufuu dadhabe jeetii narraatti himi jette. Haaya jettee tunis haatee yeroo silaa baay'ilamaa sanitti hoggaa haatee bakka san dhayitu garee mucaan kun qopheesse tam akka taate waan addaan hin beeyne jecha obboleettii masaa tana qabanii gudeedanii dhukkeerraa kaasanii halaas laaffisanii dhiisan. Yeroo kan obboleessi deemaa dhufee waan irra gahe laaluudhaaf jecha hoggaa inni dhufu akkam gootan jee gaafate. Isaanillee ni himaniif. Eessa jirti jennaan kun wajji jirtii jaanii. Mucaan kun gammadee inni akka yaada isaatti silaa dhalaa takka taniif dhiirri akkana godhe hin fuudhu jechuudha. Kana itti ragaa godhachuu barbaade duba. Hoggaa dhaqee ol seenu kun hoggaa laalu obboleettii isaa akkasitti taphatan.
watakka osoo hin dubbatiin callee achirraa gabbahee makiinaa isaa banee hulaa cufatee shuguxii fudhatee mataa dhee'uuf ajjeese. Akkasuma jechuu innis laal yoonii fi naamusa obboleettii teetii eeguu feete atillee naamusa dhalaa biraa eegiya. Yoo naamusa dhalaa biraatti taphatte shakkiin godhini galanni manuma keessaan sii deebi'a jechuudha. Yooti maallaqa guddaa kafaltee badii dalayde dhalaa namaa takkatti badii dalayde gatima waa xiqqoo takkaanii mana keessaa osoo ati yaadin mana keessaa galanni sun sii deebi'a. Kanaafuu zinaan akka liqiidhaati jaan. Akka liqiidhaati liqiin sun galuurraa hafiinsin jiru akkanii fi obboleettiin ta'e naamusni isiidhaan banne akka namni ittiin taphanne yoo feete atilleen dhalaa namaa kabajii. Aljazaa'u min jinsil amal. Galanni dalaguma abbaadhaa fakkaata. Akkuma ati dalaydetti galata sii galchanii. Kanaafuu nuti warreen dhiiraa dhalaa muslimaa haanii fi kabajaa isaanii eeynu kabajaa isaanii haa tiisinu akkanii fi kabajaa isaanii jalaan balleessiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatuh.